Ashama harka fuunee nagaan hundi keessanii faaba. Fiilmii roomaantik tiraayilarii ta'ee bara 2022 gadhiifamee jaalatamummaa guddaa argate waliin ilaalla. Barataan tokko barsiisaa isaa jaalatee ishee kan isaa taasisuuf jecha sochii fi fageenya inni malu waliin ilaalla. Barsiistuun Laanaa jedhamtu bultii kan ijaarratteettu yoo ta'u, Caarraashaa jedhamtus qabdee daree barsiistuu keessaa barataan Beenii jedhamu gurbaa bareedaa ta'us haxxummaa fi tonkoliidhaan kan guutamedha. Yeroo Laanaan barsiistu barnoota isaa seeraan hordofuurra ishee ilaaluu kan filatu yoo ta'u, kan ishee jaalates fakkaata. Kana kan hubatte Laanaanis gara Beeniitti harkifamtus barataa ishee ta'uusaa fi nama bultii ijaarratteettu waan taateef maal akka gootu wallaalti. Yeroo tokko Beeniin hanga isheen of to'achuu dadhabdutti baay'ee itti siqus waan kun baay'ee waan ishee yaaddesseef hanga isheef danda'ame isarraa fagaatu wanti yeroo tokko kilaasii keessatti barattootaaf qormaata kennitee yeroo muraasa booda ol jettee yeroo ilaaltu barattootni hundi gadi jedhanii hojjechaa jiru. Beeniin garuu waraqata irratti homaa otoo hin barreessiin callisee taa'ee ishee ilaala. Laanaanis dhimmicha tuffattee bira dabarti. Qormaata boodas mucaa ishee mana barumsaatii fudhattee konkolaataa keessa erga seensistee booda fagootti Beenii agartee innis saree isaa waliin taphataa ture. Guyyaa itti aanu kilaasii keessatti barattoota ishee keessaa tokko pirezenteeshinii yeroo qopheessu dubartootni lama bilbila isaaniirraa viidiyoo ilaalamee kolfanii Laanaan agartee akka isaan bilbila isaanii kahan akeekkachiistus isaan ishee hin dhageenye turanii. Sababa kanaanis Laanaan bilbila isaanii irraa fuudhuuf murteessitus barattuun Vaalerii jedhamtu bilbila ishee erga itti laattee booda Laanaa arrabsitee barattootnis isheetti kolfu. Isheenis Vaaleriidhaan kilaasii keessa ariiti. Sana booda yeroo boqonnaatti ishee yoo dhuguu karaa foddaa Beeniin Vaalerii jalaa meeshaalee borsaa ishee keessa turan hunda harcaasuun saayikilii ishees darbatee hojii dhala taasisee ishee dhiphisaa. Amalli Beenii kun kan ishee yaaddesse Laanaan waa'ee isaa baruuf dubartii isa waliin hojjettu tokko haasofsiisuun akka inni kilaasii baheen eegdee isa haasofsiisuu akka barbaaddu itti himti. Sanaanis gara kutaa qullaatti erga geessitee booda mana barumsaa kana keessatti gammadaa akka ta'ee fi hin taane gaafattus inni garuu gaaffii ishee deebii balaayyoo otoo hin kenniifin faallaasaa isheen maal akka barbaaddu ishee gaafata. Laanaanis waa'een isaa akka ishee dhiphisee fi Vaalerii irratti waan inni raawwate dogoggora akka ta'e itti himuun waan isa gargaartu yoo qabaatteef akka isa gargaaruuf fedha qabdu itti himti. Beeniinis isheen isa gargaaruuf fedha akka hin qabne godhee akka yaadutti hima. Haa ta'u malee Laanaan qormaata yeroo darbee akka kufee fi jireenyi isaa gara fuulduraa akka ishee dhiphise ibsitii fi Beeniin kolfuun baacoo dhiistee isarraa maal akka barbaaddu gaafata. Sana booda Laanaan waan isatti himtu hunda akka itti yaadu dubbachuun daree sana gadi dhiistee baati. Guyyaa itti aanu barsiistee erga xumurtee booda yeroo kilaasii keessa ilaaltu Beeniin hin jiru. Borsaan isaa garuu lafa bu'ee ture. Borsaa isaa lafa ture kaastee hojjechuun namni akka jiruuf hin jirre erga adda baafattee booda borsaa isaa keessaa shurraabii isaa baasuuf uffatte. Sana boodas tiishartii isaa deebisuun gara mana dhiqannaa seenuun gadi jettee bishaan erga dhugdee booda ol yeroo jettu Beeniin duuba ishee dhaabatee jira. Innis itti siquun ishee tuquuf yaalii taasisa. Isa dhaabsisuuf yaaltus itti dida ishee tuquun morma ishee dhungata. Haala kanarratti miira keessa kan seente Laanaan ishee dhungachuuf yeroo jedhu akkuma taatu taatee of to'achuun isa dhaabachiisti. Achii boodas isaan lamaan gidduutti waan akkasii uumamuu akka hin qabne itti himuun hin dhagahu yoo jedhes sababa kanaan mana barumsaa keessa akka isa arisiistu itti dhaadattee yeroo sochootu waan kana gochuu akka barbaaddu itti himus Laanaan barataa ishee kamiyyuu waliin hariiroo jaalalaa qabaachuun akka irra hin jirre itti himuun dhiistee baati. Guyyaa itti aanuttis Beeniin kilaasii booda Laanaa arguu akka barbaadu itti himus isheen garuu tole itoo hin jedhiin waan hafteef Beeniin ishee hordofuun dhiisnee. Sana booda waan isaan lamaan gidduutti uumame akka ishee qaanessuu fi waa'ee ishee yaadu akka dhaabutti himtee dhiiste sokkite. Sana booda gara konkolaataa ishee yeroo deemtu fuulleen konkolaataa ishee cinaa cabuu irra darbee akka soofamu ta'eera. Achi akkuma bartee ishee mana barumsaa deemuun mucaa ishee filattee gara manaa galuun kuduraa fi muduraa kunuunsaa jirti. Abbaan manaa isheenis konkolaataan isaanii maaliif akka soofame gaafatus karaa irratti akka tasaa laandipoostii tokko waliin walitti bu'uun akka ta'e itti himuun takka ni mudata jettiin. Kanatti aanuun weed bahee sokkaa. Guyyaa itti aanu Laanaan otoo barsiistuu namni gaaffii qabu yoo jiraate gaafachuu akka danda'u yeroo dubbattu Beeniin harka baasuun
hojii ishee dhaabuu kan barbaaddu yoo ta'e gaafata. Kanaanis barattootni kilaasii sanaa hundi isaanii ni kolfu. Laanaan Beeniif of eeggannoo kennitus arraba bilbinnaa ishee arrabsinaan Laanaan baay'ee aaruun borsaa isaa gadi baastee gatti. Kanaanis inni kilaasii kana dhiisee kan hin baane yoo ta'e isheen dhiistee akka baatu dubbattus barataan tokko daasterii kaasee gara boordiitti darbannaan isheen kilaasii sana dhiistee baati. Kana booda Laanaan mana taa'uun mucaa ishee qo'achiisaa otoo jirtu bilbilli irra deddeebi'ee bilbilama. Deemtee bilbilicha yeroo kaastus sagaleen homtuu hin dhagahamu. Guyyaa itti aanu Laanaan gara mana barumsaa yeroo deemtu Beeniin qofaasaa kilaasii keessa taa'ee waan argiteef baay'ee sodaachuun riisepshinii mana barumsichaatti goruun akka ishee dhukkubutti himtee deebitee galti. Manattis abbaa manaa ishee waliin meeshaalee dhiqaa otoo jiranii oolmaan akkam akka ture gaafata. Guyyaa gaarii akka dabarsiteef guyyaa guutuu barsiisaa akka ooltu sabuun itti himti. Guyyaa itti aanutti mucaa ishee mana barumsaa erga geessitee booda gara daree barsiisuu otoo hin dhaqiin gara bakka wayii dhaqxee appilii nyaachuun gara muuziyeemii deemtee suurawwanii fi footoowwan adda addaa ilaalti. Akka tasaas Beenii argitee baay'ee namuun ariitiidhaan muuziyeemii sana gadhiistee baatus liiftii keessa yeroo seentu ishee hordofee waliin seenuun baay'ee akka ishee yaadetti himee Laanaa tuttuqu eegala. Kanaanis of to'achuu dadhabdee dhungachuuf yeroo yaaltu Beeniin ishee dhorkuun morma ishee dhungachuun baay'ee tuttuqa. Achii booda halkan ciistee abjuu hamaa yeroo maatii ishee bittinnaa'an itti mul'achuun dhiphina hamaa keessa galti. Guyyaa itti aanu dhokattee biiroo adiministireeshinii seenuun waraqaa qormaataa fudhattee yeroo barattootni hundi kaaffee keessaa nyaata fayyadaman eegdee dhoksaan kiisii Beenii keessa galchiti. Kun ta'ee yeroo muraasa booda eegdonni Beenii qabanii yeroo baasan Laanaan argitee waraqaa qormaataa waan ta'eef mana barumsaa irraa ari'amus erga inni bahee booda waa'ee isaa yaadu eegalti. Kan isa waliin dabarsites ni yaadatti. Sana booda mucaa ishee Raashaa waliin gara mankuusa kitaabaa deemuun Raashaan ashaanguliitiin xiqqoon akka bitamuuf feetus Laanaan ni dhorkiti. Sana booda akka tasaa Raashaan jalaa baddee istoorii sana keessa naannoftee barbaaddus argachuu waan hin dandeenyeef baay'ee sodaattee poolisootatti beeksisuun viidiyoo kaameraa irratti waraabame yeroo ilaalan Beeniin isaan hordofaa akka turee fi Raashaa hordofee yeroo bahu agarti. Kanaanis Laanaan baay'ee dhiphachuun yeroo waan gootu wallaaltee uwwaati bilbiluun mucaan mara akka jirtu yeroo himu tasgabbooftee poolisoota dhiifama gaafachuun gara mana isheetti deebiti. Gara manaatti erga deebitee akka hirriba keessaan sagalee itti dhagahamnaan gara balbalaa deemuun yeroo ilaaltu homtuu hin jiru ture. Sana booda balbala qolloftee deebitee ciistee waa'ee Beenii yaaduun halkan dhiphinaan dabarsiti. Abbaan manaa ishee wajjis buleesaa itti maxxanuun inni hammataa ni dhungatas. Isheen garuu miira maleessa ijalaa taateetti. Sana booda Laanaan konkolaataa ishee kaafachuun gara mana Beenii deemtee hanga inni bahutti eeguun Beeniin motora isaa kaafatee yeroo socho'u Laanaan isa hordofu eegalti. Boodas ariitii konkolaataa ishee dabaluun Beenii itti buusuun gara mana isheetti deebiti. Beenii miidhuun maatii ishee irraa isa fageessuu akka dandeessu itti agarsiisti. Fiilmichis kanumaan xumurama. Chaanalii keenya afaan yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Laayikii fi koomentii gochuun yaada keessan baha. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.